Hayyee kabajamtoota hordoftoota JMN egaa qophii taajabbii yeroo adda addaatti isin biraan gahaa turre isinirraa fagaachuuf isinirraa turuun keenya kan yaadatamu sanaaf nu of kolchaa jechaa qophiin taajabbii keenya egaa kana booda itti fufeetii kan jiru akkuma barame yeroo fi torbee isaa eegee kan isin bira ga'u ta'a qophii taajabbiin keenya egaa akkuma dur ture dhimmoota adda addaa irratti kan fuulleffatu dhimmoota irra taajabnu immoo qaaman deemuudhaan suur-sagaleedhaan kan isin agarsiisnu ragaaleedhaan kan deeggarruu fi akkasumas istiidiyoo fi iddoo adda addaatti waan irraa taajabne torbee san keessas ta'ee akka haalota waliigalaatitti kan isin biraan geennu ta'a qophii taajabbii kenna akkuma barame isin waliin turtii gochaa kan ture ani Rabbiraa Leenjisaatii fi Lammisree nu waliin turtii gochaa ture ammallee numatu qophii kana itti fufa haga xumura qophiititti nu waliin turaa jennaan lammi. Egaa taajabbiin deebi'ee dhufe torbaanotaaf bannee turre amma immoo bifa ajaa'ibaatiin deebinee jirra. Kana booda isinirraan bannuu jennaan jechuudha asumaan. Hayyee egaa taajabbiin keenya yeroo dabre keessa dhimmoota hojii dhabdummaatii fi haala dargaggootaa irratti wantoota muraasa kaasuuf yaalletti kan turre. Har'a immoo dhimma dargaggoota fi hojii dhabdummaa irratti fuulleffate kan isin biraan geenyu ta'a. Dhimmoota dargaggootaa gaafa kaasnu dargaggeessi utubaa fi lafee duguguruu biyya kanaati. Dargaggeessi gaafa ka'amu biyya kana keessatti waa hedduudha akka ka'amu. Kanumaan wal qabatee har'a dhimmoota dargaggootatii fi dhimmoota hojii dhabdummaa fi babal'ina hojii dhabdummaa kanarra waan muraasa fi waan taajabne kan kaasnu ta'a lammi. Egaa yeroo dabree waa'ee dargaggoota tuttuqineeti. Har'a immoo bal'inaan dhimma dargaggootaatii fi keessaafuu dargaggoonni keenya akka biyya keenyatti yeroo ammaa maal fakkaatan kan jiru halaallu ta'a jechuudha. Asumaan gara ajandaa keenya taajabbii keenya irratti yoo seenne gaariidha. Keessaafuu gaarraa dhimmi ilaallu dhimma dargaggootaatii fi hojii dhabdummaadha. Hojii dhabdummaa maaltu babal'isaa jira. Akkasumas immoo dargaggoonni yeroo ammaan tanaa hojii irratti maal fakkaatan kan jiru halaallu ta'a jechuudha. Hayyee egaa mee waa'ee dargaggeessaa kana wayita qoqqoonnee ilaallu umriin ilma namaa tuni iddoo afuritti kan isheen qoddamtee ilaallamtu akka sirna gadaatittis iddoo qoqqoodaminsa mataa isaa danda'e qabu waa'ee dargaggeessaa gaafa kaasnu sanumaan wal qabatee dargaggeessi tokko umurii isaa iddoo afuritti qoonnee halaallu iddoo afran kanatti namni tokko umurii isaa guyyaa dhalaterraa haga umurii 25titti 25 irraa amma 50titti 50 irraa haga 75 75 irraa haga gadaamojummaa yookiin umurii 100titti sirna gadaamojummaa keessatti umurii gadaamojummaa keessatti yoo ilaalle dargaggeessi tokko umurii isaa 25 kana keessatti akkuma daa'ima tokko dhaawwataan guddachaa dhaawwataan barnoota barachaa umuriin kun gadaa barnootaatii fi gadaa waa baruu keessatti kan dabarsu dargaggeessa haga sadarkaa dargaggummaa irra ga'utti jechuudha. So sanarraa gaafa kaanii ilaallu akka sirna gadaatitti illee qoqqoodaminsa mataa isaa danda'e qaba. Dargaggeessa gaafa jedhamu immoo umurii 25 kanarra gaafa ga'u dargaggeessi kun dargaggeessa bilchaataadha jechuudha. Dargaggummaan umuriitti jalqabdu namni kamuu ni beeka waan ta'eef dargaggeessa bilchaataadha. Dargaggeessa gaafa jennu immoo dargaggeessi tokko biyya kana keessatti humna waan hundaati. Humna waan hundaati yoo jennu biyyi tun dargaggeessa malee keessattuu diinagdee biyyaa keessatti yoo fudhanne barnoota biyya tana sadarkaa barnootatti yaamsisuu keessatti yoo fudhanne karaa waraanaatiin yoo ilaalle walumaa gala utubaan biyya kanaa dargaggeessa. Har'a kanaaf waa'ee dhimma dargaggeessaa irratti fuullanne waan ta'eef. Egaa waa'ee dargaggeessaa yeroo kaafnu waa'ee dargaggeessaa kaaftee jetta dargaggeessa jechuun jalqabumaa dargaggeessa humna gahee jechuudha. Humna gaheessa jechuudha dargaggeessa jechuuni. Humni gahee kun immoo ga'umsa isarratti maal fakkaata hajuu halaallu ta'a jechuudha bal'inaani. Yaa dargaggeessi wayita umurii keenya dur wayita nuti xixiqqoo turre dargaggeessi adamoofaa beekama beektaa. Dargaggeessi ni adamsaa ajjeesee dibataa dargaggeessi dargaggummaan isaa kan itti hin beekamu lagni inni hin ceene hin jiru gaarri inni hin baane hin jiru umurii dargaggummaa tanatti. Umuriin dargaggummaa wayita tokko maatiin keenya wayita nu guddisan maal jedhan beektaa? Umuriin dargaggummaa tun ibiddaa jedhanii beekte. Maaliif jennaani yeroo itti wanti hundi ho'uudha umurii dargaggummaa kana keessatti. Dargaggummaa akkuma gaafa ijoollee ni hawwata namni hawwuudha hin jiru. Amma nuti sadarkaa sanarra jirra dargaggeessa manguddollee fi jechuu baanu dargaggeessa namni dargaggummaa jibbu hin jiru ammoo jaarsillee dargaggeessa fi hin jaabe ijoolleellee dargaggeessa ta'uu fedha dardaruu fedha dardarillee dargaggeessa ta'uu fedha kanaaf dargaggummaa waa hunda namoonni gurguddata wayita ammaa kana garuu dargaggeessa of hin jedha warrumaan jaaran warrumaan dhala 5-6 qabanii ani dargaggeessaa jedhani mee waan kana akkamiin ilaaltaa? Dargaggummaa tana keessa waa hedduu jira gaa'e umurii dargaggummaa tana keessatti waa hedduu laallee wantoota jechuudha namatti tolan kasalaa dabarsuun feene meeqaa jira jechuudha. Ammoo irra hedduun gaafa bira kopteellee si mul'achuu danda'a.
amma nuti waan keessa jirruuf dilas illee dhandhamnee miidhagina isaallee beekuu baannu hangam dargaggummaan akka tolu beekullee wanti mi'aa isaallee beekuu baannu garuu warra jaarsa ta'an irraa osoo odeeffannee dargaggummaan akkam akkamii warra umurii keenya nu bira taran maal isin dhaloonni ammaa kun beektaa hiikon dargaggummaallee waan nu harkaa fakkaata maali jennaan inni dargaggummaan kun egaa waa hedduudha kan inni of keessaa qabu keessattuu umurii dargaggummaa keessatti yoo ati itti waan gaariidhaan itti fayyadamte umuriin dargaggummaatu waa hedduudhaaf kasi fayyadudha yoo ati immoo waan hamaadhaaf itti fayyadamtes waa hedduu kan itti balleessitudha umuriin dargaggummaa keessattuu umurii dargaggummaa irratti nuti umurii keenya kana keessatti barnootaa fi hojiidhaan kan dabarsinu garuu dargaggoonni hedduun yeroo itti abdii biyya kanaa ta'an jennee abdannuuf irraa eegnutti yeroo isaan iddoo adda addaatti kufan yeroo ammaa kana keessa kan argaa jirru. So kuni akka biyya keenyatti yoo ilaallu xiqqoo nuuf sodaadha biyya teenyaaf sodaadha haalli amma dargaggoonni keenya keessa jiran. Maaliif jennaan wanti hundi fedhii irraa madda dargaggoonni biyya kana keessatti wanti isaan amma gochaa jiran fedhiidhaan gochaa jiru moo dirqiin gochaa jiru kan jedhu gara duubaa kan itti dhufnu ta'a. Egaa akkuma jalqaba kaasuuf yaalle dargaggeessa jechuun gaa humna geessa humna waa hundaati dargaggeessa jechuun waa hedduudha jennee san keessaa ammoo dargaggeessi humna oomishaati. Dargaggeessi humna oomishaati jiru kuni yeroon itti waa hojjetanii biyya takkaaf waa hojjetee waa buusuu danda'u dargaggeessa. Dargaggeessi kunarraa immoo maal fakkaata? Fakkeenyaaf amma biyyi keenya saffisaan guddachaa jirti, guddina dinagdeetiin deemaa jirti jaa. Guddinni biyyaa kuni dargaggeessa akkamitti hammataa? Dargaggeessi maal fakkaata? Keessaafuu carraa hojii dhablummaa wajjin wal qabatee dargaggeessi yeroo ammaan tana guddina biyyaa wajjin wal simuudhaaf deemuudhaaf hojiin dargaggeessa hojii irratti maal fakkaata? Hojiitu dargaggeessa dhabe moo dargaggeessatu hojii dhabeettee amma dura haaftee turte isa sana ammoo diiteelii bal'inaan kan raasuu ni ta'a jechuudha. Dargaggeessa wayita jennu egaa dargaggeessi dinagdee biyya kanaa keessatti shoora olaanaa kan taphatu dargaggeessa oomishaaf oomishtummaa biyya kanaa keessatti shoora olaanaa kan taphatu dargaggeessa teknooloojii biyya kanaa keessatti barnoota biyya kanaa keessatti hawaasummaa biyya kanaa keessatti shoora guddaa kan taphatu dargaggeessa karaa daangaa biyyattiitii fi nageenya biyyattii kanaa kabachiisuu keessatti kanneen keessatti dargaggeessi maal fakkaata wantoota nan amma maqaa isaanii dhahee kanatu dargaggeessa dhabe moo dargaggeessa isa dhabe kan jedhu maaliif jennaan yeroo ammaa kana keessattuu akka dargaggeessa Oromootti gaafa fudhanne hammi achi keessa jiraachuu isaa dhiphachaatii fi waan abdii kutannaa dhaloota keessatti uumutu waan kana keessa babal'ataa kan dhufe yeroo ammaa kana keessatti. Fakkeenyaaf akka jalqabaatitti yoo ilaalle barnoota keessatti dargaggeessi yeroo ammaa kana maal fakkaata jennee yoo ilaalle yeroo wayita waggoota dabran keessatti yeroo nuti barataa turretti dhaloonni yookiin jenereeshiniin nu faana turan jenereeshiniin akka koof akka keetii kuni barnoota addunyaa kanarratti dorgomaa ta'uudhaaf kaka'umsi dargaggeessi yeroo sanaatitti qabu. Dargaggeessi yeroo ammaa garuu barnoota keessatti maal fakkaata kan jedhu haalota qulqullina barnootaatiin wal qabatee rakkooleewwan hedduun dargaggeessa keenya mudachaati kan isaan jiran. Kanneen akka bal'inaatti kaasuu ni dandeenya. Haala baruuf barsiisuu karkulamii barnootaatiin wal qabatee yeroo ammaa kanatti karkulamiin barnootaa biyya kanaa dargaggeessa simachaa jira osoo hin taane dargaggeessa dhiibaa jira yoo jenne wal nu qaaffachiisu. Maaliif jennaan karkulamiin barnootaa kun gaara jalqaba osoo hin taane akka seeraa fi akka dhaloonni biyya kana boruuf wabii ta'uu danda'a jedhamee yaadamutti karkulamii barnootaa dakarraa barattoota zeeroo kilaasii isa baadiyyaatti jennu isa magaalaatti immoo keejii jennee dhaloonni zeeroo dakarraa kaasee guddachaa dhufu umurii yookiin umurii ganna afuriitti mana barnootaa galee guddachaa dhufu karkulamiin barnootaa san faana guddachaa dhufu osoo qabu sadarkaa yuunivarsiitiitirraa gaafa jalqabu kun maal godhe dargaggoota keenya edukeeshinii yookiin barnoota keessa akka bahan taasise jechuudha. Egaa dargaggoota umriin dargaggummaa yeroo itti barumsa xumuranii tokko yeroo itti barnoota xumuranii hojii biyyaaf hojjetanidha. Lammaffaa ammoo yeroo itti dargaggeessichi waa hunda itti hirta biyya tana eeguudhaaf dargaggeessa biyya tana misoomsuudhaaf dargaggeessa. Dargaggeessi waa hunda wanna jenneef hojiilee hojjetaman hunda karaa nageenyaatiin haa ta'u karaa biyya tiksuutiin karaa hojjechuutiin gara barnootaatiinis olaallee keessaafuu gama barnootaatiin kaaftee durirraa kaafnee haga ammaatti osoo wal bira qabnee laallee dargaggeessi durii barnoonni dur dargaggeessa keenya akkamitti fakkeenyaaf dur humni barate humna oomishaati jedha. Fakkeenyaaf hojii dhablummaan dur caalaa amma babal'achaa dhufe keessaafuu dargaggoonni carraa hojii dhabuu harkatan kuni hojii dhabdummaaf saaxilamaa jiran kuni dargaggeessa barate. Dargaggeessa kana maaliif dargaggeessi fakkeenyaaf hojii dhablummaan duriin baay'atu haa jiraatu malee akka ammaa kana baay'atu garuu humni barates amma jira hojii dhablummaanis amma jira. Deebii ammas barnootaaf dargaggeessa wal bira qabnee olaallee kaarkulamii sirna barnoota durii fi ammaa kuni dargaggeessa keenya akkamitti qabachaa jira akkamitti hammachaa jira. Jenereeshinii kuni amma yoo ilaalte dargaggeessi hedduun keessaafuu sadarkaa olaanaatti barnoota sadarkaa olaanaa yeroo baratan yeroo tokkoffan garta.
Kan ammoo achi keessa waan laallu ta'a. Tokko dargaggeessa kana akka inni carraa barnootaa wanni hin taane yeroo wanti itti fayyadamuu ni jira miti isatti kan dhufte kan dhumta. Kutaa 12 yeroo ga'e dargaggeessi duris barachaa ture namuu barannee keessa dhufe. Barnoota durtu cima moo barnoota durtu laafaadha moo kan ammaa cime. Barnoonni kanuma durii ibsa immoo kan biraati kajuus nama dhibaa jechuudha. Achirratti waan yaadachiste keessattuu yeroo nuti barataa turree fi jenereeshinii yookiin dhaloota ammaa kana barnoota irra jiru gaafa laaltu haalli laafinaa fi haalli cimina haalli salphinaa fi haalli bal'ina haalli dhiphinaa isaa gaafa wal bukkee qabdee laaltu yeroo ammaa kana yeroo itti teknooloojiin bal'atee fi akka salphaatti waa argachuu dandeessu wantoota barnootaaf si barbaachisan mana kee teessee intarneetii fayyadamuudhaan yeroo itti waan hunda argatte akka salphaatti waa hubachuu dandeessu. Yeroo darbe umuriidhuma keenya keessatti yeroo nuti sadarkaa haayiskuulii pirpaaraatoorii turre keessatti haalonni turan mijuu hin turre dirqama laayibireerii yookiin mankuusaa kitaabaa seentee dubbistee waa hubattee gama sana qabxii gaarii galmeessita. Jenereeshinii yeroo sana ture qabxii gaarii galmeessaa ture. Jenereeshiniin ammaa garuu haala bal'aa argatee keessatti fayyadamaa tokko jenereeshiniin fayyadamaa hin jiru. Lama haalli karkulamii barnootichaa imaamanni barnootichaa dhalooticha baay'ee miidhe. Kuni maal agarsiisaa as keessatti maal taajjabne walumaa gala dargaggeessa kana barnoota keessa dhiibaa akka jiran siistemaalee adda addaa fayyadamuudhaan barnoota keessa dargaggeessa akka dhiibamaa jiru. Gaafa dhiibaman kana immoo maal yaada wanta jedhu immoo gaaffii sitti uumaa jechuudha. Dhaloonni kun fakkeenyaaf har'a biyya tana kan harkaa qabu jenereeshinii warra umuriidhaan dura jiran warra umuriin hooggansaaf isaan ga'e gadaan isaanii hooggansaaf isaan ga'etu hooggansarra jira biyya kana liid gochaa hoogan hoogganaa jira. Garuu borhoo een xarkaa fuudha biyya kana. Har'a jenereeshiniin barnoota keessa dhiibamaa jira yoo ta'e karkulamiin hokittiin imaamanni barnootaa gaararra gad dhufee dhaloota irratti hojjechaa jira yoo ta'e maaliifin karkulamiin sirrachuu fi karkulamiin jijjiiramuun dansaa karkulamiin qulqullina barnootaa irratti akkas ittiin hojjechuun dansaa garuu akkaataan itti imaamanni barnootaa kun itti jalqabe sirrii akka hin taane kanarra taajjabnee fi kanarra kaasu. Kuni maalidha dargaggeessa barnoota keessa dhiibaa akka jiranii fi dargaggeessi boru abdii biyya kanaa akka hin taane kan inni gochaa jiru imaamanni barnootaa yeroo ammaa kanaa jechuudha. Kanuma wal qabatee dhimma diinagdee keessatti fakkeenya yoo fudhanne har'a dargaggeessi diinagdee keessa hin jiru. Diinagdee keessa hin jiru dargaggeessi. Diinagdee hojjechaa hin jiru. Inni diinagdee xiqqoo jalqabeeyyuu diinagdee keessaa dhiibamaa jira. Fakkeenyaaf haalota amma qulqullina magaalaatii fi miidhagina magaalaatiin wal qabatanii akka fakkeenyatti kaasuu dandeenya. Magaala Shaggar keessatti wantoonni ta'an. Dargaggeessi keenya xiqqoodhuma isuma jirtu sanayyuu magaala Shaggar keessa kan inni qubatee jiru. Magaala Finfinnee keessa durayyuu dargaggeessi keenya wanti inni hojjechaa jirus gaheen inni qabus hin jiru guutummaatti jechuudha. Magaaluma Finfinnee keessaa ilaalte dargaggeessi Oromoo amma magaalaa Finfinnee keessa kan wanti ta'aa jiru dur dhiibamaa ture polootikaalii siyaasaadhaan dhiibamaa ture waan adda addaatiin dhiibamaa ture. Amma ammoo yeroo silaa jechuudha dargaggeessi Oromoo hojjete silaa diinagdoomuu danda'u carraa hojii argachuu qabu. Dargaggoonni haala itti jechuudha keessaafuu akkuma kaaftee riiformii magaalaatii wajjin wal qabate dargaggeessi irra hedduun hojii hin qabanii kanummaan hojii qaban sunuu haala ittiin dhiibaman garta. Fakkeenyaaf yeroo riiformii magaalaa godhanii yeroo koriidarii wajjin wal qabsanii miidhagina magaalaatiif yeroo hojjetanii dargaggoota silaa hojii xiqqaatu sadarkaa qaban sanii yeroo itti hojii dhabsiisaa dhufan agarra. Fakkeenyaaf amma magaala Shaggar keessatti wanti nuti taasifamne yookiin taajjabne waa hedduudha. Dhimmoota koriidariitiin wal qabatee qulqullina magaalaa namni kamiyyuu ni fedha. Magaalli jechuun fakkeenya magaala Finfinnee fi magaala Shaggar yoo fudhatte kaleessa magaala daaritti dhalli namaa akka bineensaa yookiin akka sareetti yeroo daandiratti fincaa'u argita. Kuni qulqullachuun eenyumtuu waan jajjabeessuu fi eenyumtuu waan jaallatu namaa miti dachiif samiin illee ka jaallattudha. Garuu san gaafa godhan maaltu yaadame dargaggeessa daandii irratti sadarkaa mana bunaatii haga daldalaaleewwan xixiqqaa haga daldalaaleewwan gurguddaatti hojjetan hedduun isaa guutummaa magaalaa keessatti irratti cufamanii dargaggeessi daandii irratti kan hafe. Dargaggeessa kana keessa ka maatii jiraachisu jira. Dargaggeessa kana keessa ka hundi dargaggeessa keenyaa ka mana qabu hin jiru kireeffatee jiraata. So dargaggeessa rakkoo hin malle keessatti kan inni buuse. Silaa waan sana taasisuu duratti koriidariin kun dhufee diiguudhaan duratti dargaggeessa kanaaf iddoo ta'u iddoo biizinasii isaaniif ta'u iddoo madda galii guyyaa isaaniif ta'u haala mijeessuu silaa osoo qabanii dargaggeessa kana akkasittiin daandii irratti hambisuun dhaloota kana diinagdee keessaa dhiibaa jiraachuudha kan inni agarsiisu jechuudha. Dhaloonni kun diinagdee biyya kanaa keessatti diinagdee Itoophiyaa keessatti qooda akka hin fudhanne kan inni kakaasaa jiru. Kun immoo maalidha? Egeree biyya kanaatiif sodaadha jechuudha. Diinagdee egeree biyya kanaatiif sodaadha. Akkuma diinagdee barnoota yookiin diinagdee biyya kana karaa kaarkulamii barnootaatiin sodaadha jennee kaasne diinagdee biyya kanaatiif illee boru sodaadha. Maaliif jennaan dargaggeessi har'a jiru kun jenereeshinii dhaloonni har'a jiru kun diinagdee keessatti gahee hin fudhatu. Akkaataa diinagdee itti liid gochuu danda'an, akkaataa itti diinagdee maaneej gochuu danda'an, akkaataa itti diinagdeedhaan guddatan shaakalu yoo ta'e dargaggeessi kun maal ta'aa deema?
gabaa addunyaa keessaa bahaa deema. Gabaa addunyaatii miti gabaa biyya kana keessaa bahaa deema. Diinagdee gabaa keessaa bahaa deemaa jechuudha. Kuni maal inni an akka dhuunfaa kootiitti biyya kanaaf sodaa guddaadha jedheetiin kaasa. Egaa akkuma ati jette taajabbii dhiyeenya kana taajabnetti yeroo dabarru tokkoffaa mootummaan dargaggeessa carraa hojii uumuudhaaf haala mijeessuufii qaba. Dargaggeessa hojjetuuf. Amma dhiyeenya kana taajabne keessaafuu waa'ee magaalaa Shaggar ta'uu ilaallee kutaa magaalaa Furii ilaalee jira. Argin jira waan ta'es argin jira. Dargaggeessa haa xiqqaattus haa guddatus hojii ofii tattaaffii fi godheen hojii harkaa qabatee jiru. Fakkeenyaaf liistiroo ijoolluma liistiroo dalagan irraa kaamu. Ijoolleen liistiroo dalagan irra daandii gubbaa ta'anii bakka tokko qabatanii waldaadhaan ijaaramanii hojjetanii jechuudha liistiroo. Kan mana bunaas akkasii kan suuqilee xiqqoo daldala xiqqaarra bobbaanis akkasuma. Har'a isaan kun ifufuu utubuu barbaadu. Mootummaan si galee ni fedhan har'a deeggarsa barbaadan jechuudha. Isaanuma kanaa yeroo magaalaa bareechuun namni jibbuun jiru akkuma jette yeroo san godhanii walumaan xaraganii jechuudha. Namni dargaggeessa kanaaf bakka inni itti hojjetu haala mijeessee hin jiru jechuudha. Silaa dursa mootummaan kan jajjabeessuu qabu deebii balleessaa jechuudha magaaluma wajjin. Qorqorruma sanii waliin diigaa jechuudha. Safaruma diiga sanii waliin diigaa. Achi booda dargaggeessi parsantiin baay'een dargaggeessa irraa hojii hin qabne jechuu dandeenya. Mootummaan biyya kana guddisuudhaaf guddina biyyaa kana haasa'uu dura dargaggeessi biyya kana kan guutu dargaggeessa malee biyya guddachuu hin dandeessu. Dargaggeessa kanaaf carraa hojii uumuu qaba. Haala mijeessuufii qaba. Dargaggeessuma taftaaf jankanaa jechuudha. Kanammoo ofii hojii uume kanaaf jalaa balleessaa jechuudha. Kanaaf amma yoo ilaalee dhiyeenya waan taajjabe keessaa dargaggeessi hedduun iddoo itti hojjetu dhabee yeroo itti hojii dhabdummaa biraatiif saaxilamaa jiru gartaa jechuudha. Hojii dhabdummaa jirurratti hojii dhabdummaa dachaadhaan jechuudha. Yeroo itti babal'isaa jiru jechuudha. Akka magaalaa Shaggaritti yeroo taajjabnu akka magaalaa Finfinneettis ta'e akka magaalaa Shaggaritti ispeeshaalii keessaafuu kan magaalaa Shaggar ija kiyyaa waan argeerraa hin haasaa jechuudha. Dargaggeessi kaleessa liistiroo taraguu kan mana bunaa qabu kan mana jimaa qabu meeqaa tarra bakka itti dalagu dhabee hojii dhabdummaa biraatiif maal ta'a dargaggeessi kun gaafa Finfinnee jireenya Finfinnee namoonni beeknan ni ulfaata. Gaafa biraa bakka bira deemuu mudataa jechuudha. Dargaggeessi kuni tokkoffaa dargaggeessa Finfinnee magaalaa Finfinnee keessa dhiibu jechuudha. Dargaggeessi Oromoodhaa magaalaa Finfinnee keessa dhiibu wajjillee wal qabataa jechuudha. Lammi achirratti jiraayidha jalqabumayyuu ture. Magaalaa Finfinnee keessa amma dargaggeessummaan kopheedhuma qulqulleessu, qorsa naannessu, barruu naannessu eenyu kaleessa kan ture eenyu. Magaalaa Finfinnee miti magaalaa Shaggar kaleessa godina addaa jedhamtu har'a magaalaa Shaggar taate keessatti yoo fakkeenya fudhatte sadarkaa kophee qulqulleessu dura biizinasa xixiqqaa keessa kan jiru hammi dargaggeessa keenya paarsantii xiqqoo inni iyyuu kagalee erga jijjiirama kanaati as dargaggeessa kaleessa falmiirra ture har'a gaafa inni sammuu nagaa horatee qalbii isaa gara diinagdee deeffatee diinagdee biizinasa keessa seena jedhee gara san deeffatee kophee qulqulleessurraa waa walitti qabachuudhaaf tattaaffii godhu addunyaa diinagdee keessa seenuudhaaf ka'u walumaa warruma kaleessaa siyaasa fayyadamuudhaaf warruma kaleessaa waliin kaasuun xiqqoo ishii ilaalcha barbaada ture. Maaliif jennaan yeroo itti dargaggeessi kun haara galfiin qabaadha yookiin haaraan galfadha jedhee too sammuu isaatis haara galfachiisee gara hojiitti dhufuudhaaf ka'utti warruma kaleessa ilaalcha biraa qaban san waliin akkasitti fayyadamanii kaasuun sun an akka gaariitti hin laalu. Magaalaa Finfinnee yoo kaasne magaalaa Finfinnee kaleessas keessan ture dargaggeessi. Dargaggeessa miti jiraatan kamuu magaalaa kana keessan ture akka saba keenyaatti akka Oromootitti. Luk garuu haga tokko uummanni keenya kan jiru dargaggeessi keenya kan jiru diinagdee xiqqoo ishee hojjechaa kan jiru magaalaa Shaggar keessatti yookiin godina addaa ishee kaleessa turte keessatti. Har'a garuu gaafa sun dargaggeessa reefu dhufu kana akkasittiin diinagdee keessaa dhiiban qilleensa irratti gatan abdii kutannaatu dhufaa jechuudha. Abdii kutannaatu dhufaa sanarraa gara maalitti deema? Gara waldhabdummaa hawaasummaatti dhufaa jechuudha. Rakkoo dhiibbaa hawaasummaa irratti uuma. Dargaggeessaan fakkeenyaaf guutuu Oromiyaa fakkeenyaaf fudhatte iddoo adda addaatti dargaggeessi irra hedduun waa badee balleessuudha malee waan gaarii dargaggeessa yaadu carraan arguu keenya dhiphachaa dhufe jechuudha. Maaliif jennaan dargaggeessi sammuun isaa gara saamichaatitti, gara waa balleessuutitti, gara waan gaarii yaadurraa waan hin taane, waan hin malle, waan safuu keenya hin eegne, waan kaleessaa sanarraa waan maqu hojjechuutti dhufaa jira dargaggeessi. Kun immoo maaltu uuma? Abdii kutannaatu waan kana uumaa jira jechuudha. Wanti har'a magaalaa kana keessatti ta'u sadarkaa baadiyyaatti gad bu'ee magaalaa keessatti ilaalcha hin taane dargaggeessi akka qabaatu gochaati kan jiru. Gaafa magaalli tokko miidhagu namni kamiyyuu nus miidhagsuu barbaanna magaalaa kana. Namni kamiyyuu waan miidhagaa fedha, waan tolu fedha. Sandachiinis samiinis ni jaallatti nama miti. Bineensiyyu waan mijuu ni jaallata. Garuu san mijeessuudhaan, san tolchuudhaan gaafa yaadamu dursa garuu dhala namaa kana qubsiisutu diinagdeedhaan iddoo inni itti waa hojjetee buluu danda'u, of bulchuu danda'u
haala mijeessu ture. Kuni maalidhaa? Dhufee dhiibbaa hawaasummaa irratti kan inni qaqqabsiise. Amma dargaggeessi keenya hawaasummaa keessaa ba'ee amma miidiyaa kanarratti yoo argite biyya kana keessatti miidiyaan dhiibbaa guddaadha kan inni uumaa dhufe. Dargaggeessi ilaalchota hin taane keessa, badii hin taane keessa hawaasummaa irratti dhiibbaa guddaa akka uumu kan inni godhe. Asirratti waan kaafnu tokko jira. Akka qabxiitti wanni kaafnu dargaggeessa barate keessaafuu yeroo itti mootummaan silaa carraa hojii uumuu fi qabutti dargaggeessa barate qaamni mootummaa keessaafuu qaamni mootummaa sadarkaa gadiis jiranii ispeeshaalii sadarkaa gadii kan jiranii yeroo akkamitti fayyadamanii dargaggoota kana warra baratee hojii dhabdummaaf saaxilame kana mootummaa yeroo akkamitti fayyadamaa jennee ilaallu isa kana olaallee gaariidha. Maaliif akkuma jettee yeroo ammaan tanaa miidiyaan humna guddaa qaba. Sooshaal miidiyaas ta'ee miidiyummaan kamuu humna guddaa qaba. Waan hin taane tokko eegalee jechuudha. Fakkeenyaaf amma kaabinee sadarkaa jalaas jiran yoo ilaalle dargaggeessa baratee ganda keessa taa'utu jira. Qaama baratee dargaggeessa mootummaan yeroo ofii barbaadu qofa itti fayyadamuu fa'aa argita. Humna baratee taa'u yeroo itti akka nama carraa hojii uumuu fi fakkeessanii propagaandaa isaanii qofaaf dargaggeessa fayyadaman. Dargaggeessi yeroo itti silaa humna qabu fayyadamee dandeettii qabu fayyadamee oomishaaf oomishtummaa biyya kanaa keessatti hirmaatee biyya oomishaaf oomishtummaa biyya kanaa daraan dabaluu fi gabbisuu keessatti gahee fudhachuu qabutti taa'ee ajandaa bocuu fi ajandaa namni boce jala karaa miidiyaa yaa'aa oolu argita. Arguu qofa osoo hin taane daraan babal'achaatii fi biyya kana keessatti rakkoo uumati kan dhufe wanti kun. Kana yoo siin jedhu hundumtuu garee mataa isaa ijaarratee waan hin jirre irratti propagaandaa kan inni hojjechaa oolu. Dargaggeessi kun oomishuu caala taa'ee maal oomishuu jalqabee dubbii oomishuu jalqabee ajandaa oomishuu jalqabee jechuudha. Humni har'a waa oomishu kun dhaloonni dudduukarraa dhufu kun hoo maal irraa barata? Maal irraa dhaala? Kan jedhu sun gaaffii guddaadha. Dhaloota ganaa boru dhufee dhaloota har'a jiru kanarraa waa dhaaluu miti. Biyya tana boru eentu dhaala? Dhaloota har'a jiru kana dargaggeessa har'aa kanatu boru biyya kana dhaala. Dargaggeessa jechuun har'a kan biyya kana tiksaa jiru dargaggeessa. Biyya kana utubaa kan jiru dargaggeessa. Mootummaa kana aangoo irratti kan utubaa jiru dargaggeessa. Diinagdee biyya kana utubaa kan jiru dargaggeessa. Barnoota biyya kanaa keessatti dorgommii keessa galee addunyaa irratti biyya tana yaamsisuudhaaf tattaaffii gochaa kan jiru dargaggeessa. Gama ispoortiitiin, gama aartiitiin, gama aadaatiin, gama eenyummaatiin roga hundaan gahee gurguddaa kan taphatu dargaggeessa. Dargaggeessa kanaaf immoo iddoon hin laatamu yoo ta'e dargaggeessa lafaa ol dhufaa kana akka inni of kabajee akka inni boru kana ol waa keessatti hirmaachuu danda'uuf haalli mijuun hin jiru yoo ta'e dargaggeessa abdii kutataa dhufa yoo ta'e boru eentu biyya kana dhaalan sodaa guddaadha. Dhimmoota qajeelfamoota maqsuudhaan dargaggeessa irratti yakkoota hin taane raawwachuun yeroo adda addaatti yeroo keessattuu yeroo ammaa kana sadarkaa aanaatti sadarkaa gandootaatti kaabinee wantoota ishiin caasan mootummaa gadii wantoota isaan dalagantu mul'ata. Kun immoo maalidhaa? Tokkoffaa hawaasni kun mootummaa akka shakku kan inni gochaa jiru. Mootummaan naannoo kan hin beekne, mootummaan federaalaa kan hin beekne, mootummaan qaamni hooggansa aanaa godinaa kan hin beekne sadarkaa gandaatitti illee waan raawwatamaatu jiru. Kuni maalidhaa? Dargaggeessi biyya kanaa jaalala qabu. Kanaa ol jaalala qabu biyya isaatiif akka inni maddisiisne, akka inni abdii kutu, jaalala biyya isaatiif qabu akka inni hin agarsiisne, biyya isaa jaalalarraa jaalalaan akka inni hin utubne, akka inni hin tiksine, akka inni hin kunuunsine maal gochaa dhiibbaa uumaa dhufe. Kun immoo maal gochaa dhufa? Dhaloota dakaa ol dhufu irratti dhiibbaa guddaa uumaa dhufa jechuudha. Dhaloonni dakaa ol dhufu barnoota irraa abdii kutaa dhufa, diinagdee irraa abdii kutaa dhufa. Kuni maalidhaa? Abdii biyya kanaa keessatti boru rakkoo guddaa kan inni uumaa jiruu fi sirna amma jiru kanaaf illee kufaatii ta'aa akka deemutti kan inni argu, kan inni hubadhu jechuudha. Maaliif jennaan waan kana keessattuu mootummaan naannootiif mootummaa federaalaa sirriitti itti yaaduu qaba, caasaa isaa sakatta'uu danda'uu qaba jechuudha. Eenyummattummaa aantummaa qabaadha. Amma yeroo baay'ee waa'ee dargaggeessaa gaafa kaasu dargaggeessa kanarra yeroo hunduu yeroo miidhaan gahu argita. Miidhaan dargaggeessa irra gahu kun gaafa hubannu aantummaan dhabamuudha. Caasaa gadii biyya kana keessattuu fakkeenya Oromiyaa fudhannu godinaalee Oromiyaa fakkeenyaa fudhannu godinaalee Oromiyaa hin tokkonaa jira. Oromoo kam tokkonaa jira godinaalee Oromiyaa? Meeqatu Oromoodha? Oromootu godinaalee Oromiyaatii fi aanaaleewwan Oromiyaa sadarkaa gadii hoogganaa jira moo isa afaan Oromoo baree ani Oromoodha of hin jedhutu hoogganaa jira kan jedhu sunillee gaafedha. Sana taajjabbii biraatiin kan itti deebinu ta'a. Garuu dargaggeessa irratti dhiibbaan har'a qaqqabsiifamaa jiru kun dhiibbaa sirna irratti qaqqabsiifamaa jiruu fi dhiibbaa mootummaa irratti qaqqabsiifamaa jirudha. Kanaaf akka sirnaattis akka mootummaattis mootummaan naannootti federaalaa waan kana irratti dhaabbatee of ilaaluu danda'uu qaba. Dargaggeessaaf illee iddoo kennuu danda'uu qaba. Dargaggeessi maalirra jira maal fakkaata kan jedhu sadarkaa miidiyaatti qofa haasa'uu osoo hin taane gadi bu'anii qaaman ilaaluun illee gaarii natti fakkaata jedheen amanaa waa'ee dhimma dargaggeessaa kanaan wal qabate. So har'a waa'ee taajjabbii keenyaa
ajandaalee dhuma kanaan gara goolabaatitti finne yeroo biraa ragaadhaan deeggarree osoo itti deebine gaarii natti fakkaata. Yeroo komii hawaasa keessa jirtu sun akka taajjabbiitti yeroo itti dhiyeessu irra jirra waan ta'eef. Kutaa itti aanu irratti taajabbii keenya har'aa garuma kanaan gara goolabaatitti finne kutaa itti aanu irratti ragaadhaan deeggarree dhimma qophii taajabbii fuulleffannaa dargaggootaa kanaan wal qabatee kan itti deeminu ta'a. Har'aaf yeroon keenya waan dhumachaa jiruuf taajabbii keenya asuma irratti yoo goolamne gaarii natti fakkaata. Egaa kabajamtoota hordoftoota JMN kun qophii taajabbiiti. Qophii taajabbii keenya har'aa dhimma dargaggootatii fi hojii dhabdummaa isaatii fi miidhaa dargaggoota irra gahaa jiru waan muraasa kan irraa kaasne garuu dhimmoota dargaggeessaa kanaan kan wal qabatu waan irraa taajabnu yeroo biraa ragaadhaan deeggarree dargaggoota rakkooleewwan adda addaa irra gahanii fi dargaggeessi abdii boruu biyya kanaa ta'e har'a maal fakkaata kan jedhu yeroo biraa qaaman argamu suur-sagaleedhaan deeggarree kan isin hin geenyu ta'a. Qophii keenya har'aa asuma irratti kan goolamnu ta'a. Dhimma dargaggeessaa irratti kan fuulleffate. Qophicha qopheessuun isin waliin turtii gochaa kan ture. Ani Rabbirraa Leenjisaatii fi lammii siree waliin ture gama ogummaa kaameraatiin Daawit Tashoomaa turtiin waliin godheeti kan inni jiru. Gama daarekteeratiin Daadhiin waliin turtii godheeti kan jiru. Haga xumura qophii keenyatti waan nu duukaa buutaniif ulfaadhaa horaa bulaa torbee nagaa nuuf haa ta'u. Torban itti aanu ajandaa biraa taajabbii biraatiin kan wal arginu ta'a. Nagaatti.